Dubartiin ulfaa tokko yeroo ulfaa waan isheen gochuu qabduu fi waan isheen gochuu hin qabne isinitti himaa hamma dhumaatti na hordofa. Kun immoo akkaataa nyaata ishee dabalatee paappaayyaa fayyadamuu qabdi moo fayyadamuu qabdu? Anaanaasii fayyadamuu qabdi moo fayyadamuu qabdu? Isa kamtu dhorkama? Nyaata akkamitti dhorkama? Dhugaatii akkamitti dhorkama? Akkasumas immoo wantoota isheen gochuu qabdullee isinitti himaa hamma dhumaatti na hordofa. Warri hagarraatti maatii keenyatti ni daamne subscribe gochuun maatii keenyatti daamaan affeerraa keenya odeeffannoo fayyaa hubannoo fayyaa asiin darbu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan baay'ee waan fayyaduuf akkasumas immoo daa'ima keessanis waan fayyaduuf odeeffannoon asiin darbu kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kan akka jaallattan waan hin beekuuf like gochuu jalqabaa isiniin jedha. Dubartiin ulfaa tokko yeroo ulfaa wantoonni hedduun jijjiiramuu danda'u. Akkaataa nyaata jijjiiramuu danda'a, amalli jijjiiramuu danda'a, rakkina hormoonii faana wal qabate jechuudha. Akkasumas immoo akkaataa nyaata ishiifis iddoo guddaa kennuu qabdi jechuudha. Akkasumas sochii qaama ishiifillee iddoo guddaa kennuu isheerraa eegama jechuudha. Sababiin isaa gadameessa ishee keessa daa'ima guddachaa jirutu waan jiruufi jechuudha. Kanaaf dubartiin ulfaa tokko maal gochuu qabdi? Tokkoffaarratti hordoffii gochuu qabdi. Hordoffii ulfaa gochuu qabdi. Akkasumas immoo nyaata madaalawaa fudhachuu qabdi. Nyaata madaalawaa fudhachuu qabdi. Inni gara biraan immoo qoricha ajaja ogeessaan alaa fudhachuu hin qabu. Qoricha kamiyyuu jechuudha. Akkasumas immoo sochii qaamaa gochuu dandeessi, garuu sochii qaamaa baay'ee ulfaataa ta'ee akkasumas hojii ulfaataa ta'ee hojjechuu hin qabdu jechuudha. Sochii qaamaa hojii daily routine activity gochuu dandeessi, rakkina hin qabu. Garuu wantoota ulfaataa ta'an, wantoota baay'ee aggressive ta'an gochuu hin qabdu jechuudha. Akkasumas immoo boqonnaa gaarii fudhachuu qabdi, bishaan gaarii gahaa fudhachuu qabdi, hirriba gahaa rafuu qabdi. Inni gara biraan immoo nyaata irratti wantoonni tokko tokko ni gorfamu, wantoonni hin gorfamnes jiru jechuudha. Yeroo ulfaa dubartiin tokko paappaayyaa fi anaanaasii hin bilchaanne fudhachuu hin qabdu. Kan hin bilchaanne sababiin isaa keemikaalonni achi keessa jiranii rakkina gadameessa irra geessisuutiin gadameessi dafee akka inni walitti suntura gochuutiin yeroo malee daa'imni akka dhalatus gochuu danda'u. Akkasumas immoo abortion yookaan yeroo malee bahuu daa'imaa fiduu waan danda'anii fi kanaaf kan hin bilchaanne soorachuu hin qabdu jechuudha. Paappaayyaa fi anaanaasii hin bilchaanne yoo soorachuu baatte baay'ee gaariidha jechuudha. Inni gara biraan wantoonni hin bilchaanne yeroo ulfaa hin gorfaman. Foon hin bilchaanne, foon dheedhii nyaachuu hin qabdu. Sababiin isaa toxoplasmosis yookaan salmonella baakteeriyaan achi keessa waan jiruu fi inni immoo daa'ima irrattis haadha irrattis rakkina fiduu waan danda'uuf foon dheedhii soorachuu hin qabdu yeroo ulfaa dubartiin tokko. Akkasumas immoo puuphaa yookaan killee hanqaaquu hin bilchaannes soorachuu hin qabdu. Inni kun immoo listeeriyaan achi keessa waan jiruuf jechuudha. Baakteeriyaan listeeriyaa jedhamu hanqaaquu hin bilchaanne keessatti waan argamuuf isa soorachuu hin qabdu jechuudha. Inni gara biraanii muduraa fuduraa yookaan kuduraa hin bilchaanne, atakiltii hin bilchaannes soorachuu hin qabdu jechuudha. Akkasumas aannan hin danfine fayyadamuu hin qabdu. Inni gara biraan immoo buna yookaan kaafeenii hedduu of keessaa kan qaban fayyadamuu hin qabdu. Buna guyyaatti sinii tokko qofaa yoo fudhatte gahaadha jechuudha. Isaa ol yoo ta'e rakkina hir'achuu kiiloo mucaallee fiduu danda'a jechuudha. Xiqqaachuu kiiloo mucaa fiduu danda'a. Akkasumas immoo dhiibbaa dhiigaa ol kaasuu danda'a. Kanaaf yeroo ulfaa buna hin baay'isina. Yoo dhiisuu dadhabdan guyyaatti sinii tokko ol hin fayyadamina. Giraama 200 ol yoo ta'e rakkina isin irrattis daa'ima keessa irratti fidus waan danda'uu fi buna yeroo ulfaa yoo fudhachuu baattan gaariidha. Yoo baay'ee suusisaa qabaattan tokko ol yoo fudhachuu baattan gaariidha jechuudha. Inni gara biraanii dubartiin tokko yeroo ulfaa alkoolii gonkumaa fudhachuu hin qabdu. Kun immoo alkool fetal syndrome wanti jedhamu jira. Inni kun immoo rakkina sammuu mucaarratti qaama mucaarratti waan fiduu fi yeroo ulfaa gonkumaa alkoolii hin fudhatina. Alkoolii isa ammayyaaf akkasumas immoo alkoolii isa kan aadaa haraqee, farsoo wantoota alkoolii of keessaa qaban xajjii haa ta'u yeroo ulfaa hin fudhatina. Inni gara biraan sigaaraa yookaan immoo tamboo aarsuu hin qabdu yookaan xuuxuu hin qabdu dubartiin tokko jechuudha yeroo ulfaa. Dubartiin tokko yeroo ulfaa
hordoffi ulfaa gahaa gochuu qabdi. Akkasumas immoo wantoota gaaffii isheetti ta'an hakiima ishee hordofu mariisisuu qabdi. Rakkina fiizikaalii yookaan immoo rakkina dhukkubaa qofa otoo hin taane waan gaaffii isheetti ta'u hakiima ishee hordofu faana iftoominaan mari'achuu dandeessi. Kanammoo yeroo ulfaa wantoota keerii ta'an keessaa tokko waan ta'eef psychological support, nutritional advice wantoonni kun waan jiranii fi yeroo ulfaa hordoffii gochuun comprehensive yookaan holistic approach malee meedikaalii qofa irratti fookasii gochuu miti waan ta'eef hakiima keessan iftoominaan mariisisuu dandeessu. Wanta gaaffii isinitti ta'u mariisisuu dandeessu, mirgas qabdu mariisisuu fi kanaaf wantoota gaaffii isinitti ta'an mariisisuu dandeessu. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Kan isin wajjiniin ture Dr. Yoon Bashaanaatti. Yoo gaaffii fayyaa akkasumas immoo yaala fayyaa dhibee kamiifiyyuu barbaaddan gaafachuus yoo barbaaddanii lakkoofsa armaan gadiirratti dawwaltanii beellama qabachuu dandeessu. Galatooma.